Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota kiyya hardhas gaa qophii barsiisoo biraatiin walitti dhufnee jira. Proogiraama hardhaatiin fedhii wal quunnamtii saalaa ofiin of gammachiisuun miidhaa maal qaba gara dubartiitiin jechuudha. Akkuma beekamu rakkoo kanaaf kan saaxilaman yeroo baay'ee dhiirota. Dhiironni waan kanatti kan seenan sababa garaa garaatiini. Garuu yeroo ammaa dubartoonni waan kana keessatti seenaa jiru. Irra hedduun osoo hin taane dubartoonni muraasni waan kanatti seenaa jiru. Akkuma dhiirotaa jechuudha. Maaliin rakkoo wanta kanaaf kan saaxilaman maali kan jedhu hamma ta'e ni ilaalla. Akkasumas dubartiin takka ofiin of gammachiisuun yoo araada itti ta'e yookaan immoo yoo suusii itti ta'e miidhaa yeroo gabaabaa fi yeroo dheeraa fiduu danda'u maali? Kanas ni ilaalla. Wanta kanas dhaabuun ni danda'ama. Araada itti ta'uu ishee akkamitti beekuu dandeessi? Kanneen ni ilaalla. Akka itti fayyadamtan abdiin qabaa. Keessattuu dubartoonni rakkoo kana keessa jirtan sirriitti na dhaggeeffachuu qabdu. Akkasumas dubartoonni irra hedduun rakkoo kana keessa kan hin jirres gara fuulduraaf akka waan kanaaf hin saaxilamneef maalirraa of qusachuu yookaan immoo of eeggachuu qabdu. Yaada dursa beekuun isin fayyada waan ta'eef egaa bal'inaan gara qophumatti dabrina. Yaada jalqabaarraa yookaan maaliif dubartoonni rakkoo ofiin of gammachiisuu keessa seenuu danda'u kan jedhu ni ilaalla. Keessattuu sababa waan kana keessa seenuu dandeessu maali yoo jenne kan jalqabaa kan dhiiraa wajjin wal fakkaataadha. Maali fiilmii wal quunnamtii saalaa yeroo baay'ee laaluudha. Garuu jalqabbiin shamarroota hedduu fiilmii kana affeeramanidha. Barbaadanii miti kan jalqabanii karaa hiriyaa dubartiitiin ta'uu danda'a, karaa jaalallee isaaniitiin ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee xiqqoo laalaa ittuma erganii xiqqoo laalaatiin san booda miira bareedaan tokko itti dhaga'amaa dhufa. Waa'ee sanii baay'inaan yaaduun ni jalqaba. San booda ofiisiitiin kaasteetiin laaluu ni jalqabdi. Guyyaa guyyaan irra deddeebiidhaan kan laaltu taanaan immoo araada itti tahaa dhufa. Kanaaf jalqabbiin fedhii wal quunnamtii saalaa ofiin of gammachiisuun uumamu fiilmii wal quunnamtii saalaa laaluudha. Fiilmiin wal quunnamtii saalaa yoo laallamu miirri yookaan fedhiinsi wal quunnamtii ni uumama. Yeroo kanatti immoo kophaa waan jirtuuf gara ofiin of gammachiisutti seenti jechuudha. Kanaaf sababni guddaan jalqabbii fiilmii wal quunnamtii saalaa laaluudha. Lammaffaarra kan kaasnu yaada dogongoraa qabaachuudha yookaan yaada faallaa ta'e jechuudha. Hawaasa keessatti dhiira wajji wal quunnamtii raawwachuun rabbi biratti fudhatama hin qabu jechuun akkasumas dhiirri hedduu kashlabbeedha baalageedha jechuun dhiiratti hin dhiyaatiin jechuudhaan akkana gorfamaa dubartiin guddate sodaa guddaa dhiiraa waan qabduuf chaansiin isii ofiin of gammachiisuu ni ta'a jechuudha. Maaliif namni hundi uumamaan fedhii qaba. Kanaaf sodaa dhiiraa qabaatte taanaan gara kanatti seenti jechuudha. Sadaffaa kan laallu dhiira jibbuudha. Kan lammaffaa sodaa fi saayikooloojii sammuu irratti dalagamedha. Kan sadaffaa immoo dhiira jibbuu sababa garaa garaatiin ta'uu danda'a. Kanaaf dhiira jibbite taanaan shamarreen takka waan kana keessa seenuun chaansiin seenuun ishii hedduu bal'aadha. Dhiirota jibbuudhaan saaxilamuu ofiin of gammachiisuu keessa galchuu ni danda'a shamarree takka jechuudha. Ammas kan biraa kophummaa yookaan immoo namni yookaan shamarreen kophaa ta'uu filattu gara kanatti deemuuf hedduu dhiyoodha. Kophaa yoo taatan mukaa'utu uumamaa, kophummaan namatti dhaga'ama. Namni yeroo baay'ee nama wajji yeroo dabarsu hedduu biiziidha. Waa'ee kana yaaduufis tahee jalqabuudhaaf sa'aa hin qabu. Garuu shamarreen kophaa ta'uu baay'istu fedhii wal quunnamtii saalaa ofiin of gammachiisuu keessa ni seenti jechuudha. Kan biraa jaalala fagoodha. Kan yeroodhaaf jettanii seentanidha. Kan gara fuulduraaf gaarantii homaa hin qabne kan yeroo dabarfachuudhaaf ta'uu ni danda'a. Riileeshinii jaalala fagoo yookaan bilbilaan uumamu kun akka salphatti fedhii wal quunnamtii ofiin of gammachiisuu keessa nama galcha. Maaliif yeroo haasawaa fedhiin wal dhungachuu ni uumama, wal hammachuun, warmaap wal gochuun fedhiin sun ni uumama.
sun uumame taanaan gara ofiin of gammachiisuutti seentu akka salphatti. Kanaaf namoonni jaalallee yookaan dhiirsa fagoo qabdan kan dhugaan wal feetan taanaan waan kanarraa yeroo baay'ee of qusachuutu isinirra jiraata. Kan biraa wal qunnamtii saalaa irratti fedhii dhabuu yookaan gammachuu dhabuudha. Dhiirsa kee wajji yookaan jaalallee kee wajji wal qunnamtii saalaa irratti gammachuun gara kanatti galchuu ni mala. Fakkeenyaaf bultii irratti isatti gammachuu yoo hin qabaanne ifaan baastee yoo itti hin dubbanne almost gara kanatti seenuu dandeessi. Kanaaf namoonni jaalala keessa yookaan bultii keessa jirtan ifaan wal dubbachuu rakkoo tokko irratti uumame haasa'uun barbaachisaadha. Maaliif sirraa'uu danda'a waan ta'eef osoo itti hin himiin waan biraa keessa seenuun yookaan addaan bahuun osoo hin taane wal dubbachuun jiraachuu qaba. Wantoonni asii ol kaasni kunniin akka ijootti kaniin shamarree takka gara fedhii wal qunnamtii saalaa ofiin of gammachiisutti akka seentu kan godhanidha. Amma immoo kan kaasuu barbaadu erga waan kana keessa seentee araada irra tahee jira yookaan suusii ishii qabu akkamitti beekuu dandeessi kan jedhu ni ilaalla. Maaliif shamarreen takka suusii yookaan araada waan kana keessa seenuu ishee akkan mul'isan ni jirani. Jalqaba cinqamuudha yookaan dipireeshinii keessa galuudha. Dhukkubbii sammuu ta'uu danda'a, mukaa'uu ta'uu danda'a. Kunniin fa'aa itti ni uumama. Cinqaa kanarraa firii ta'uudhaaf guyyaa guyyaan ofiin of gammachiisuu fayyadamti. Kanaaf araada keessa galuu ishee kan beektu guyyaa guyyaan gochuudha. Waan sana yaaduu mukaa'uu fi cinqaa irraa bahuuf jecha ni fayyadamti. Kanaaf suusii yookaan araada keessa galtee jirti jechuudha. Mallattooleen jalqabaa kana. Kan lammaffaa wal qunnamtii saalaan dhiira wajji raawwachuu irra ofiin of gammachiisuu filatti. Egaa kun suusii guddaa keessa galuu isheetu mul'isa. Ofiin of gammachiisuun addaabti itti tahee jira. Kanaaf jaarsa yookaan jaalallee isii wajji raawwachuurra ofiin of yoo gammachiiste irra filatti. Kanaaf bultii irratti yookaan immoo jaalallee qabduu irratti rakkina guddaa keessa galti. Ammas akka gorsaatti tishuuwwan naannoo qaama saalaa irra jiran hedduu laafaadha. Bakka sanitti rakkoo fiduu dandeetti. Tishuu qofaa miti artariiwwan garaagaraa, veeniiwwan garaagaraa sirriitti miidhuu dandeessi. Kunniin miidhamnaan infekshiniiwwan garaagaraatiif ni saaxilamti jechuudha. Yeroo baay'ee guyyaa guyyaan harka isiitiin rigdu naannoo sanitti miidhaa geessisaa deemti. Kan biraa kophummaa ni filatti. Yeroo faamilii isii wajji dabarsuu, hiriyaa isii wajji dabarsuu yeroo ni dhabdi. Kanaaf hawaasa irraa adda ta'uun ni uumama. Kanaaf laayifii kophaa ta'ee akka jiraattu isii godha. Nama wajji qofaa miti rakkoon kan irraan gahu. Dalagaa irraa baatee waan kana raawwachuutti mana barumsaa sa'a osoo hin gahin irraa bahuudhaan gara waan kanatti deemuuf kanneen miidhaan inni qaban keessaa. Kanaaf wanta kanarraa of qusachuun barbaachisaa qofa osoo hin taane dirqama ta'uu qaba. Rakkoolee baay'ee namatti fida. Shamarroonni kana keessa jiranis of course sirriitti as keessaa bahuu ni danda'u. Tokkoffaa saayikaatiristoota dubbisuudhaani sammuu irratti wanti dalagamu waan jiruuf tiriitmentii bareedaa ta'e fudhachuudhaan waan kana keessaa bahuu ni danda'ama. Egaa hamma ta'e waa'ee kana wajjin wal qabatee hubannoo xiqqoo akka irraa fudhattan abdiin qaba. Qophiin kiyya har'aa egaa kana fakkaata. Egaa hanga dhumatti waan nu wajji turtaniif hedduu takka galatooma. Yeroo biraas qophii isiin fayyada, isiin barsiisa kan jedhee yaade isiniif qabadhee ni dhufa. Nagaatti.